bara 1943 qophaa isaa hoteela keessatti du'ee argame. Waan namni nu faarseef waan tokko hojjenna arrabaa fi tuffatamuu qofan bu'aa buufadhee jee ture. Kana hunda garuu hanga argannutti yeroon dhaabbattee nu nayidu beeki. Nama kallattii jireenyaa isaa hundaan gufuun itti baay'atu ture. Laboraatooriin isaatis dhumarratti guutumaan guututti waan jalaa gubateef argannoon isaa hedduun jalaa bade. Waan barbaaddu fi dandeessu godhuudhaaf kabajaa ilma namarraa gonkumaa hin eeggatin. Rimoonni TV arraan tana bakkuma jirru teenyee chaanala TV ittiin jijjiirru kun argannoo isaati. Akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire. Gaarii ta'uun abbumaa fi namni waan gaarii hojjetu tokko yeroo maraa'u hin kasaaru. Yeroodhaaf gatii dadhabbii isaa namoota biraa dhabullee tura keessa garuu milkaa'uun isaa gonkumaa hin hafu. Viidiyoo kana hanga dhumatti yoo nafaana turtee hordofte barumsa guddaa irraa argatta. Kanneen haaraa taatan subscribe godhaatii maatiiwwan keenyatti dabalama. Viidiyoon kun namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo like godhuu hin dagatina. Yeroo tokko tokko hanga feete waan gaarii yoo hojjettes namoota biraa galata hin argattu. Namoota lafa tanarra jiran keessaa nama gaarii yoo taatellee waan gaarii qofaatu si mudata jechuu miti. Lafa tanarratti waan gaarii wanni hojjennuuf jalqaba irratti matuma keenyaafuu gammachuu argachuudhaafi. Gaafa waan namoota biraa jijjiiruu danda'uu fi nama fayyadu hojjenne gammachuu guddaatu nutti dhagahama. Garuu waan hojjenne tokkoof yoo deebisaa namarraa barbaannee fi dhiibbaa namoota irratti uumuudhaaf kan hojjennu ta'e yoomillee milkaa'uu hin dandeenyu. Duraan dursee gaafa waan tokko jalqabdu namni si deeggaruu fi namni si galatoonfatullee hin jiru. Seenaa dhimma kanaan wal qabatuu fi hedduu nama ajaa'ibsiisu tokkoon isiniif himaati. Sirriitti na caqasa. Nama wantoota addunyaa ammaan tana jirtu tanaaf barbaachisan hedduu kalaqeedha. Nikolaas Teeslaa hedduun keessan ni beeytan jeetii yaada. Nama jabaa addunyaan tun qabdu garuu harki isaa daaraa hammaaree jaameeti beekama. Rimoonni TV arraan tana bakkuma jirru teenyee chaanala TV ittiin jijjiirru kun argannoo isaati. Iswiichiin ifaa ittiin ibsinuu fi ittiin dhaamsinu kalaqa nama kanaati. Raajii yookaan X-ray arraan tana dhukkuba qaama keenya keessa jiru mana haakimatti ittiin ilaalamnu kana namni kalaqee isaa. Teknooloojii waayirlasaa arraan tana addunyaan ittiin fayyadamaa jirtu namni jalqaba irratti argate Nikolaas Teeslaadha. Namni kun wantoota nuti arraan tana guyyaa guyyaan itti fayyadamnu hedduu keessaa harka guddaadha qaba. Nikolaas Teeslaan bara 1856 keessa biyya yeroo ammaa Kirooshiyaa jaamtu tanatti dhalate. Gara Ameerikaatti dhufee bara 1890 booda lammummaa Ameerikaa argate. Teeslaan jijjiirama addunyaan gama teknooloojiitiin arraan tana irra geesse kana harka hedduudhaan guddisuu keessatti qooda leencaati qaba. Garuu nama oolmaa dila kana addunyaa tanaafuu uume kanaaf bakka kenname faallaa kanaati. Bara 1884 yeroo argannoo isaatiif bilchaatetti Toomaas Eedisan biratti mindeeffamee ture. Akkuma irra hedduun keessanuu beektan Toomaas Eedisan jechuun nama ampoolii arraan tana ibsannu tana kalaqeedha. Yeroo muraasa booda garuu Toomaas fi Teeslaa walii galuu hin dandeenye. Eedisan karaa daddabariinsa kaarentii irratti DC wayyaja. Teeslaan immoo argannoo isaa kan tahe ACdha filate. Wal morkiin kun isaan lameen jidduutti yeroo ka'utti Eedisan yeroo sanitti beekamtii guddaa waan qabuuf AC miidhaa guddaa akka fidu agarsiisuudhaaf arbi guddaan ifaadhaan qabamee akka du'u godhee waraabee TVdhaan uummatatti agarsiise. Gama biraa hedduudhaanis irratti duule. Uummanni addunyaatis Teeslaa hedduu balaaleffatanii turan. Wanni hedduu si ajaa'ibsiisu garuu obboleessa kiyyaa arra addunyaan tun kan ittiin fayyadamaa jirtu AC Teeslaati. Teeslaan ilaalcha siyaasaa yeroo san ture irraa adda ta'e waan qabuuf karaa mootummaatiinis hedduu hacuucamaa ture. Kanatti fayyadamee waahilli isaa kan isaan wajjin hojjetus maallaqa guddaa waliin horatan jalaa fudhatee dorgate. Laaboraatooriin isaatis dhumarratti guutumaan guututti waan jalaa gubateef argannoon isaa hedduun jalaa bade. Yaadonni argannoo isaa hedduun gaafa jalaa hatamanis wanni guddaan argannoon dhala namaa fayyadu abbaa fedheenis ta'u hojjetamuu isaati jeetuma itti dhiisa ture. Nama kallattii jireenyaa isaa hundaan gufuun itti baay'atu ture. Xalayaa yeroo takka haadha isaatiif barreesse irratti waggaa dila kana dhala namaa gargaaruuf hojiin ani hojjedhe takkallee galata hin arganne arrabaa fi tuffatamuu qofan bu'aa buufadhee jee ture.
Teeslaan yaada kalaqoota hedduudhaaf qabu hojiitti hiikuudhaaf danqamee dhumarratti waan nyaatullee dhabee hiyyoomee bara 1943 qophaa isaa hoteela keessatti du'ee argame. Argannoolee silaa arraan tana addunyaa tana fayyadan hedduutu sammuu Teeslaa keessatti awwaalamee hafa ture. Yeroo sanitti jibbamee haala nama gaddisiisu yoo du'ellee arraan tana garuu bakka inni hin jirretti maqaan isaa ol ka'eeti dubbatama. Waggaatti yeroo tokko jaalattoonni isaa guutuu addunyaarra jiran guyyaa dhaloota isaa hanga ammaatti kabajaniif abbaa qabeenyaa addunyaa tanarraa tokkoffaa kan ta'e Iluun Maask maqaa dhaabbata isaa guddichaa Teeslaa jee yaadannoo isaatiif moggaasee jira. Dhugumatti gaarummaan osoo bifa qabaatte Teeslaadha fakkaatti. Egaa obboleeyyan kiyya seenaan Nikolaas Teeslaa tana qofaa miti. Seenaa isaa keessaa waa'ee dhimma arraan tana dubbachaa jiruutti wal qabatu qofan keessaa fudhadhe. Yoo barbaachisaa ta'e seenaa isaa guutuu yeroo biraa itti deebi'uu dandeenya. Egaa obboleeyyan kiyya nuti hoo seenaa nama kanarraa maal baranna? Waan namni nu faarseef waan tokko hojjenna. Irra hedduun keenya waan tokko hojjechuuf haala mijaawaadha eegganna. Haala keessa jirruun daangeffamna. Waan godhuu qabnu irratti gargaarsa qaama biraatti eegganna. Kana hunda garuu hanga argannutti yeroon dhaabbattee nu eegdu beeki. Osoo yeroon dhaabbattee nu eegdelleedha haalli mijaawaan akkasii bakka teenyutti gonkumaa nutti hin dhufu. Waan barbaaddu fi dandeessu godhuudhaaf kabajaa ilma namarraa gonkumaa hin eeggatin. Waan dhabde qofa hin lakkaa'in ka'ii waan qabduun imala kee jalqabi. Warri arraan tana si hubachuu dadhabanis boru akka Nikolaas Teeslaatti si dinqisiifachuudhaaf ta'an. Inni arraan tana si tuffatuu fi hanjamaa sitti godhu yoo ati gurra irraa cufattee daandii keetirra qajeelte yeroo dhihoo keessatti dogongora isaa hubatee daandii kee hordofuu jalqaba. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire viidiyoo kanarraa waan hedduu takka akka barattan abdii guddaan qaba. Viidiyoo kana xumurtee bahuu keetiin dura laayikii godhuu kee irra deebii ilaali. Viidiyoo haarayaa fi yaada haarayaa nanga walitti deebinutti nagaatti naaf tura isinin jaaladha.